warroota komantii nama arrabsanii fi intala namatu irra jaalalli qabe akkasuma mootuyyuu iciitii dhokatee bahe abdii maalirra jira maal keessa jira kan jedhullee walumaan laalla jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi hedduma tokkotti wantoonni nama jibbisiisan nama gaddisiisan as keessatti intala amantaa ishee dhiistee amantaa biraa qabatte intala musliimaa taate intala amantaa biraa qabatte. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kum jirtu nafa keessa nafa keessanii warroonni maatiin ta'ii maatiin nu ta'a warroonni subscribe godha warroonni koomantii babbareedaa barreessitan baay'ee tokko isin jaalladha jecha ittiin isin ibsuun qabu. Ijoolleen hedduu humna naa ta'aa jirtan utubaa naa ta'aa jirtan. Akkuma anaa utubaa taatan kanatti wanni hundi utubaa isinii haa taatu. Maaliif namni nama jabeesse boru duuda isaa duuballee jabaatee akka itti cimee deemuuf anillee du'aa isiniin godha isiniin jechuu barbaada. Har'a viidiyoon nuti waliin ilaallu akkuma beekamutti mucattii nama dubarra jaalalli qabee fi akkasuma dhimma waa'ee gaaddiseetis wal qabatee abdiin maal keessa jira minyootoo maalirra jirtus kan jedhus walumaan laalla jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota nama arrabsaniif mucaa amantaa muslimaa otoo qabdu amantaa biraa jijjiirattee tuna aarsee miira keessa dhagacha guyyaa sadaffaa moo arfaffaa dura jechuudha. Intalli sun gaazexeessituu wayiiti dhalattuu Harargeeti. Muslimni tokko gara kiristaanaa gaafa deebame jedhetti ni ulfaata. Wallaahi ni ulfaata. Nama jannata keessa bahe ibidda seenu azaaba seenu agartanii maaliif hoo jettan nuti amantaa islaamaa irratti dhalanne jechuudha. Amantaa namaan tokko abadan jechuudha. Waa'ee tokko isinitti hima waa'ee intala tanaa qabate. Intalli tun gaazexeessituu turte dhugumatti oromummaa qabattee waaqeffataa isa jedhu isaan qabattee na fakkaata. Garuu muslima turte muslima keessatti guddatte akkamitti isheen amantaa isii kana jijjiirtee waaqeffataa taate. Mucaa tokkotu waan isin ajaa'iburraa intalan turre intala addaa turte. Waa hunda rabbiin itti kenne jechuudha. Bareenni mudaan dhabuu isa jedhan san jechuudha. Jaalalli illee jaamaadha isa jedhan san. Jaalalli hamma fedhe yoo jaamsee ijoolleen islaamaa takka amantaa ofii jijjiiruun ni ulfaata. Garuu akka maatii keessatti barattanis akka quraana rabbiitti barattanis isheen kun garuu amantaa islaamaa dhiiftee gara amantaa waaqeffataatti galte. Waa'ee mucaa saniitti ittoo isinii deebi'ee mucaan suni gaafan argetti qaamumaan arge. Ijoollee lama irraa argate namichi wal jaalatanii turan. Isaan Finfinnee keessa jiraatu. Abbaan mana ishee yeroo duraatti Finfinnee keessa gaafa si jaalatee jedhu Finfinnee keessa. Inni jireenyumti isaatu hojimmaan isaatu Finfinnee keessa isheen Adaamaa keessa jiraatti gaafa kan wal jaalatan jaalala daangaa dabarfatte wal jaalatanii. Isii amantama isii kanaan kaatee mucaa kanatti heerumte. Waan isin ajaa'ibu bara jaalalli hamaadha garuu si hamsiisus muslima taate dhiira biraatiif dhiira kiristaanaatiif morma kee kutuun hin taatu. Nama jaalalan amantaa islaamaa keessa gara amantaa kiristaana gaafa seentu bakka jireenyi kee jireenyuma addunyaa irrattu jireenya fokkataadha. Maaliif isiniin jedhe waa'ee mucaa kanatti isinii dhufa jechuudha buleen kiyya. Mucaan ni kaatee mucaa kana ni jaalattee walitti furuu eegalanii ilmaan lama walirraa argate. Jiruu gaarii si jiraachisuu eegale. Jiruu gaarii odumaa si jiraachisuu eegale gaafa kaanii mucaan kun isii kana akka amantaa jijjiirattu fedhaa beekaani. Isiin immoo amantama ofii kanaan isa wajji jiraatti. Ni soomtii, ni salaatti, isa duuti duuba dhokatte. Waan guddaa jechuudha. Ni sooma kennallee soomtii. Bakka hin salaatti ijoollee lamarraa argata. Irraa dhabe. Fuula irraa dhabe. Mucaa sanarraa. Isheen jaalatteeti malee amantaa isii san jijjiiruun feene. Waan isin ajaa'iba. Ilmaan lama. Isiin muslima inni kiristaana. Ortodoksiidha. Irraa argatee jira. Peenxillee miti. Gaafa kana keessatti bakka seentu dhabde. Maaltu isii baasaa garamtu na baasa jettee mala silaachuu eegalte. Hiriyaa qabdee hiriyaatti dhufti. Hiriyaa isii kanatti gaafa dhuftu bakka ani nan argee maali mucaan kana dhufti jedhee gaafa dhiyeesse. Hiriyaa isii kana bira dhuftee marii eegalte. Waan taatan garuu haasaa isii itti raawwannoon nageen namarraa isii dhufuu achi dhuftee waa'ee isii dubbattu bakka isaan gargar baatee jirti maaliif amantaa ishee san gareenis. Isiin akka yaadni isii gaafa isatti dabalamte amantaa isaa sana akka qabatu yaaddeetiin amantaa islaamummaa akka qabatu yaaddee gurbichi
gaaf kana faallaa eegalee isheen bakka dindee jenna nama bira jaalachuu eegale. Ijoollee lama dhiira irraa argate jechuudha. Waan isin ajaa'ibu bara. Ijoollee musliimaa please dhiirota jaalattanii amantaa keessan hin jijjiirina ijoollee musliimaa. Wallaahi laziim jechuudha. Ati jannata keessa baatee azaaba seentee gaafa duutu gaafa ashhadu laa ilaaha illallah jedhanii ati azaabati jechuudha. Kan akkanumatti beeteetti deemta beekte. Namni diini isaati irratti amantaa isaati irratti musliimni amantaa isaati irratti nasbee ofii ni baasa. Garuu mootuyyuu ani waan addaan ati ta'e takki hawwiin isii qaama mataa qullaa deemuu fi harma baasuuf hawwite immoo maal hawwite amantaa kanatti seente. Ijoolleen man kiristaanota yeroo guddinni mataa qullaa oduu deemanuu bakka hin jira akka ufsattaruuf yaalan jechuudha. Tarii kana hawwite guyyaa sargii isii sanillee akkas bashar jechuu hawwite natti fakkaate malee garuu okay haasaasanittan isinii deebi'a. Dhugumaan intalli sun rakkattee waan taatu dhaaludee inni irratti bakka isheen diddee rakkadha akkatti barandaa jala ta'a malee amantaatti hin jijjiiru jechuudha mucaan sun. Ilmaan lama irraa argate bar dura jiruu gaarii jiraata jechuudha isheen jechuudha. Ifama gaaf kanatti isheen jechuudha irraa baate. Maal taate jedhee gaafadhe. Hiriitii isii tana gaafadhe jennaan barii mucateen tun akkattuu amma gizee rakkoo qabu san keessa ni bareedde adda bifa qabdi adda garuu haa ta'u sirraa beeksisa hir'inni ati qabdu. Wantoonni keessa galtu manni keessa galtu mana kiraatii kabatu kaa hin jira bakkumatti ani akka durii sun hin jiru bakka akkana barii akkatti isaa waloltee jirti dura amantaa tokko jarri jaajjinoo amantaa garagaraatti wajjin jiraatanii inni mootuu akka isiin amantaa ortodoksii qabattu fedha isiin immoo amantaa ofii jijjiiruun feetu yaanii natti himan jechuudha. Baay'eetti garaana nyaatti likkiitti garaana nyaatti. Mucaan kun jedhe yeroo sanitti ijoollee lamaan kana isarraa argattee amantaa kana jijjiiruu dhabde. Maaluma durumaayyuu otoo inni amantaa tokkoon qabate maaliif itti seene? Jaalatte namni inni dogongora jaaladde namni godha maaliif irraan deebiin? Otoo ilmaan hin argatanitti maal dheeressa malee hin jiru? Gaafa kanatti yeroo saniif isillee sadarkaa hamaa keessa jirti. Itti fakkeessa namatti fakkeessa wallaahi namatti fakkeessa jechuudha. Dhugaa dubbachuun namatti fakkeessa. Mucaan sun isa saniin gargar baatee kophaa isii inni Finfinnee jiraata isheen Adaamaa jiraatti ofii isiitii of dandatti waca ofii ijoollee isiitii tokko darbitee ni argiti ni ulfaata obboleen kee. Garuu amantaa kee jijjiirtee gaafa jettee ati khalaas addunyaa gubbarrattuu ni fokkatta. Intalli tun amma fokkattee jirti jechuudha. Akkuma asii suuraa ishee asirratti argitan kana namoonni tokko dhugumatti xiqqoo waan irraa gammadeettu xiqqishoo tokkotu jira. Namni keenya dhaqee kawaa jedheen tokko hin jiru. Kun gammachuudha beeka. Tuffatee bira darbe jechuudha. Ijoollee bakka amantaa kiristaanatu dhaqee koongireesii jedha. Fi karaa battaate. Odoo intalli kun gaazexeessituudha. Namni kiristaanaa tokkoyyuu ishee san namoonni jajjaboon kapuusti godhe tokko illee jiru. Akkas nama yoo akkas taate malee namni tokko maaliif irraa jibban jechuudha. Isiin tun gaazexeessituu taatee gaafa bultii jaalattu gaafa sargii godhattutti sila footoon isii bakka hundatti manca'a. Maaliif namni tuffatee bira tare? Maaliif tuffatee bira tare? Akka isii ofii isiitii of tuffachiifte. Ofii isiitii mataa gad of deebifte. Isiin amma tokkoffaa hin salaattu. Tokkoffaa hin salaattu. Nyaattu bismillah hin jettu yookiin bismaan qudus maal jechuu dandeettis nyaattu bismillah hin jettu dhunduu bismillah hin jettu salaan isii bira hin jiru maal jechuun isin bira jiru isin bakka khalaas yani qulqullinni qaama isii guyyaa 5 sunuyyuu guyyaatti 5 sun isirraa narraa hafa jettee fudhatte Allahu a'lam bakka isiin amma wanni isiin laalte jireenyuma kan akkana jiraadha jiru addunyaa kana jiraadha jettee ofitti fudhatte na fakkaata. Jiru addunyaa wallaahu maa keessan jirtu akiraatu caala. Akiraan waa hunda caalti. Akiraa yoo batatanne jiruun addunyaatu homaan keessan jirtu. Har'aaf ni nyaanna dhuunfa ni uffanna. Buruufuu maal yaadna jennee yoo yaadeen waa takka raahaa takka qabdu. Kanaaf adda viidiyoon kee jechuudha waa'ee dhimma kanaati. Ijoollee keenya lakkoofsa barbaadanii please
naaf obsaa yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsa koo sirreeffadhee isin biraan ga'a. Hammasitti immoo please hundumti keessanuu obsaan na eeggadha. Inshallah lakkoofsichi erguun dhaqu. Nutis walumaan bira jirra hagumaan xiqqoo xiqqoo sirreeffadhuufi malee isinii maxxansaa lakkoofsa dhaabbataan qabu lakkoofsa wanta wantee lakkoofsa dhaabbataa biyya kan ittiin socho'u isin arguu dandeettanii kan bilbiltanii arguu dandeettanii karaa waatsaappii karaa telegiraamii karaa iimootiin kan arguu dandeettanii lakkoofsa dhaabbataa ofii kootii baafadhe isinii maxxansaa. Isin immoo obsaan na eeggadha isiniin jechuu barbaada. Kanaaf immoo hammasitti immoo natti naarinaa naaf obsaa isiniin jechuu barbaade. Hojjettoota kabajamtoota kiyya warroonni koomentii babbareedaa barreessitanii walaa baay'ee tokko isin gaafadha. Mucaa wayita jechuudha maqaa ishee dha'uun barbaadu malee viidiyoo kiyya yeroo hunda hordofti. Namoonni na arrabsanillee immoo namoota lama qofa. Lama moo sadii. Maaliif bakka baay'eemattiin kan jaaladhu jechuudha mucaa sanii. Idumatti jaaladha. Mucaa baay'ee miskiina jirti wallaahi. Koomentiin isiin nama gammachiisa. Koomentii dheeraa naa barreessitee jirti. Sababni maaliif namni tokko gaafa si jaalatu akka ati jabaattu si taasisa. Akka ati humna godhatu si taasisa. Akka ati utubaa taatee deemtu si taasisa. Kanaaf hordoftoota kiyyaa jecha kanaa galatooma baay'een jaaladha baay'een kabaja. Inshallah viidiyoo gara fuulduraatti bal'ina viidiyoo mataa kootii haalotii jiru hundumaa mijeessaa jira. Inshallah rabbi naa mijeessu. Immoo asirratti maal isin jechuu barbaada du'aa hin godha. Isin jechuu barbaada rabbiin fayyaa isin haa kennu isinillee anallee rabbiin bakkoon jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.